Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyatti dhuftan an barsiisaa Garramuu Namarraati. Har'a keemistirii kutaa 11ffaa yuunitii 1ffaa paartii 2ffaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Kutaa darbe keessatti introductionii kaanee Dalton's atomic theory dabalatee akkuma kana modern atomic theory gad fageenyaan ilaallee turre jechuudha. Paartii 2ffaa kutaa har'aa keessatti immoo early experiment to characterize atom kan jedhu kana experimentii atomii maali kan jedhu characterize ittiin ta'ee guguddoo sadii ilaalla jechuudha. Inni jalqaba discovery of electronidha. Inni lammaffaan discovery of neutronii, sadaffaan discovery of nucleus gad fageenyaan ilaalla jechuudha. Qabiyyee kana wajjin wal qabatee subtitle xixiqqoo sadii barannaa. Inni jalqabaa discovery of electronii barannaa. Inni lammaffaan discovery of nucleus barannaa. Inni sadaffaan discovery of neutron barannaa jechuudha. So qabiyyee kana argatu murree wantoota isin hubachuu qabdan qabiyyee kana keessatti xiyyeeffattanii waan isin ilaaluu qabdan hubachuu dhiisuu keessan kan isin ittiin adda baafattan learning objective jira jechuudha. Inni jalqabaa namni kamuu yookiin barataan keenya kamuu you should discuss the discovery of electron. Amma electronic experimentally discovered taateetti experiment isaan discuss gochuu danda'u qabdu jechuudha. And also you should describe the properties of cathode rays. Cathode rays kun maali? Amaloonni isaa maali? Kan jedhu ibsuu danda'u qabdu. Inni biraan define the term radioactivity, radioactive decay and radioisotopes. Radioactivity maali? Radioactivity maaliif nu gargaara? As keessatti maaliif radioactivity itti dabalame kan jedhu ilaalla. And describe common types of radioactive emissions. Radioactive emission type qaba. And also illustrate alpha scattering experiment and summarize and interpret the results, the observation. Finally, what is the major contribution of Thomson? What is the major contribution of Millikan? What is major contribution of Rutherford kan jedhu garba keenya ilaalla jechuudha. So gara kutaa keenyatti aanutti dabarra. Discovery of electrons. Discovery of electrons. So electronin kun maali? Eenyutu jalqaba discover godhe? So this electron is the first subatomic particle be discovered. So atomiin paartii gurguddoo sadii of keessaa qabdi. Isaa particle electronin jira, protonin jira, neutronin jira. So partikiloota kana keessaa yeroo jalqabaa discover kan taate electronin. So the first subatomic particle be identified by a person who called Thomson. So electron discovered by J.J. Thomson. How? Akkamitti discover godhe namichi kun? He discovered the electron by device known as discharge tube. Device in Kenya jedhama jechuudha. Discharge tube jedhama. And experiment that is called cathode ray experiment. Wanta tokko guddoo lama lala. Device in Kenya maal jedhama jechuudha. The device that is called discharge tube. Discharge tube. And experiment in Kenya maal jedhama jechuudha. The experiment is called cathode ray experiment. Cathode ray experiment. So waan inni kun waan hubachuu qaba jechuudha. Electroni discover kan godhe Thomson meeshaan fayyadamu discharge tubeedha. Experiment isaa cathode ray tube. Cathode ray experiment. Maaliif cathode ray jedhame kan jedhu itti dhumna jechuudha. So steppii gurguddoo lama jalqaba kan inni follow godhe. Inni jalqaba discharge tube jira. Discharge tube jira. Then discharge tube kanatti electrode hidhe. Electrode. Two electrode from high source. Source jira. Source jira. Source kun immoo electrode anode qaba, cathode qaba. Zee warreen kanaaf fide discharge tube kanatti hidhe jechuudha. Discharge tube itti hidhe. Here, the two electrodes from high source are seated into what? Discharge tube, from which air had been evacuated. Electrode kun maalidha barattoota keenya? Electrode isheen jettu kun strip of metal. Strip of metal that allows the flow of electron jechuudha. Metal that allows flow. Here may be anode jira. This may be cathode jira. Anode it is electrode, a place where oxidation takes place jechuun asitti maaltu jira? Loss of electron jira jechuudha. As keessa immoo gain of electron jira. So electrode kana lamaan
source irraa kan dhufu aanodiif kaatoodii discharge tube kan jedhamu kanatti nuu hidhe namichi kun jechuudha. Erga hidheewu then he opened voltage source. High current source as jiru kana maal godhe open godhe. Open gaafa godhu fenomena baay'ee argina. Sin argisiisa loo namichi kun ilaala this is discharge tube. Discharge tube keenya kanadha. Then discharge tube kana keessa yeroo baay'ee air has been evacuated. Air qilleensi kana keessatti baay'inaan argamuu qabu jechuudha. Evacuate keessa godhuu qabna. Vacuum pump. So evacuate erga godhee namichi kun ilaala. Inni kun source irraa kan dhufu asiin elektiroodiitti dhe. Elektiroodii maal jedhama? Aanodii charge positive. Asiin immoo kaatoodiitti dhe. Erga itti ka'ee dhufee asiitti maal godhe? Source kan open godhe. Look. Maal jenne jalqabuma namichi maal fayyadame? Device discharge tube fayyadame. Experiment isaa maal jedhame jenne? Cathode ray experiment jenne. Naa qaba. So discharge tube keenya kana. Discharge tube maal godhe? Step jalqaba irratti walitti dhe. Maal duukaa? Here high voltage source asin anode tide asin mo cathode tide. After maal godhe open godhe kana term godhe. Open godhe kana gaafa term godhu phenomena taa ilaale laalaga. What happened when voltage is turned on? Kana gaafa term godhu turn on gaafa godhu maal arge tokko laala. The glass tube emits greenish light. Laala glassin kun halluu laala greenish light emit godhe. As keessatti argitanii halluu green ta'e kan emit godhe. Emit erga godhe a beam of light is seen as the anode. Beam ilaala beam of light asin gara anode kanatti wayyaa wayi gara kanatti baay'inaan mul'ata argitanii. A beam of light that released from a tube is observed around here anode. Gara kanatti argame beam. Then rays and also observed the rays that flows from cathode toward anode. Ammallee lala jalqaba gaafa bahu halluu magariisaa kan argee halluu magariisaa kun immoo gara kanatti baay'achuutti kaan achi ishee kanarraa gara kanatti waayyaatu bahii gara anodiitti eessa cathode irraa gara anodiitti waayyaatu bahii arge. So garamirraa garamitti cathode irraa anodiitti yaati. Wantitti cathode irraa kaatee anodiitti yaatu kana maal jedhee maqaa ishee cathode ray jedhee mukkafate. Argitanii the ray that starts from cathode and flows to anode is called cathode rays jedha. Amma gaaffiitti uumeeka. Wantittiin kun asii gaafa banu asitti halluu magariisa uumte gara kanatti yaati jedhee amma wantittiin maal taati? Maqaa ishee gamma waan jedheera cathode rayidha. So cathode ray maali? Gaaffiitti uumeeka. Maal of keessaa qabdi? Paartikilii maal of keessaa qabdi? Kan jedhu gaaffiitti uume. Somebody look. He found a beam of light way deflected by both electric and magnetic field. Ammagaa isheen kun maal of keessaa qabdi kan jedhu baruudhaa fi daandii wantittiin guyyaatu kanarra fideetu waan chaarjii qabu hiikaa. Asiin chaarjii negatiivaa kaa'ee asiin immoo chaarjii poozitiivaa kaa'e. Gaafa kana isheen asirraa maddiitu kun look gara kanatti gorte. Argitanii bendis toward positive. Amma maal agarsiisa wanti wal fakkaatu wal harkisa wanti wal fakkaatu wal dhiiba ni poozitiivii fi poozitiivni wal dhiiba miti poozitiivii fi negatiivii immoo wal harkisa. So wantittiin kun ilaala asirraa isheen dhuftu kun gara kanatti akkasuma quushee wantittiin chaarjii poozitiivaa jirtu kun kan harkisuu ishee agarsiisa. Argitanii chaarjii poozitiivaa jirtu kan harkisuu ishee agarsiisa. Kanarraa ka'ee wantittiin as harkifamte kun paartikiliin asii maddite kun kan isheen akkas gara kanatti madditee fi chaarjii negatiivaa qabaachuun ooltu. Argitanii chaarjii maalee negatiivaa qabaachuun ooltu. Kanaafuu cathode rayin isheen asirraa dhuftu kun paartikiliittiin kun gara kanatti kan isheen gortee cathode rayin paartikilii chaarjii negatiivaa of keessaa qaba. Kan jedhu argitanii it bends toward electric and magnetic field. Amma asinis magnetic field tu fiddanii keessan gara magnetic field isaa hojiitti gorti jechuudha. Kun maal agarsiisa? Electric field gara magnetic field deflect ta'uun ishee paartikiliittiin cathode irraa dhufte kun chaarjii negatiivaa qabaachuu ishee agarsiisa jechuudha. Sababni isaa gara poozitiivaatti deflect taate. Yes, sababa maal jennaan kun look a beam of light that is beam of light keenya jechuudha. Cathode ray ishee jennu kana jechuudha. Cathode ray deflecting both electrical and magnetic field. Garamitti deflect taate isheen kun paartikiliittiin kun gara chaarjii poozitiivaatti
benditaata akkas ta'uu ishee reeyin kun maal qabaachuun agarsiisti negatiiva. And they went toward the positive plate. Sababiinsa because chargii maalii qabdi jechuudha negatiiva. And rays have negatively charged particle which can't be separated from rays jedhee nu goolaga jechuudha. So namichi kun egaa discover godheera maal fayyadame jennee discharge to be experiment isa cathode ray experiment. Discharge to be kanatti maal qabsiise anodiin jira cathodiin jira asii immoo soorsii jira. Erga qabsiise soorsii banee soorsii gaafa baan halluu magariisa ilaalaa magariin sun immoo gara anodiitti baay'atanii gara anodiitti achi wanti ittiin gara anodiitti yaatu kun maddi ishee cathode irraa akka taate baree sababa chaarjiimti wanti itti cathode irraa kaatee gara anodiitti yaatu kun maali? Jeen cathode ray experiment gaggeesse. Maal godhee chaarjii poozitiivaa fi chaarjii negatiivaa daandii cathode ray kanarra kaa'e. Sababa cathode ray kun garamitti gorte jenna gara poozitiivaatti gorte. Maal agarsiisa gara poozitiivaatti goruun ishee paartikilii cathode ray baattee deemtu kun negatiivaa jedha. Negatiivaa kanarra ka'ee chaarjii negatiivaa qabdi. Isheen negatiivaa kun immoo maal jedhamtee? Then finally conclusion lafa kaa'e jechuudha. The cathode rays are made up of very small negatively charged particles called what jedh electron. Argitanii cathode rays are made up of what? Very small that negatively charged particle called electron jedh. And electrons are constant of all matter jedh. Amma discharge tuubii keessatti gaazii xixiqqoo jijjiiree ilaale. Argitanii as keessatti gaazii xixiqqoo jijjiiree ilaalee jijjiiree gaafa laalu rizaaltiin wal fakkaataa arge. Kanarraa ka'ee maal jedhee moggaase electrons are constant of all matter because he obtained the same result when he changed gas of electrons into the tube. So gaazii garaa kana discharge tuubii keessatti jijjiiree gaafa laalu the same result. Kanarraa ka'ee maal jedhee electrons are constant of all matter jedhee moggaase. Inni biraan here an atom consists of diffused cloud of amma gaa dhumarratti akka namni hubatuuf jedhee moodela wayii lafa kaa'e kana jechuudha. That is Thomson model kan sin jettan sana jechuudha. Thomson model. Amma gaa akka namni ateemima kan jettu kan hubatuudhaaf namtichi kun yaalii qaba. Model jechuun maal jechuudha? It is a tentative mental picture to make tentatively mental picture wanta tokko sammuu namaa keessatti akka uumamu yaada san fayyadamu. So finally called Plum pudding model jedha. Plum pudding model. Amma sometimes chocolate chips ice cream model jedha. Look, chocolate chips ice cream model. Amma yeroo tokko plum pudding ishee jettu kan akka koffisniin goon. Amma plum jira pudding. Plum in pudding. Amma plum pudding model. Yeroo baay'ee chookoleetii bitattanii keekii fa'aa waan jedhamu kuni keekiin maqaa adda addaa qaba. Akkuma keekiin gosoota garaagaraa irraa qophaa'u akkuma kana bifa sarkilii kanaan ta'ee kana keessa chaarjii poozitiivaa fi negatiivaan distribuut ta'anii jiru jedheetti namichi kun yaada isaa qola jechuudha. So Thomson atomic modelii maal jedhamee beekama? Look, Plum pudding model jettanii naa qabattu jechuudha. So gabaabumatti gaa eenyudhaan namichi electron discover godhe? Thomson. Very good. Akkamitti meeshaa maal jedhama fayyadame jennee? Look, discharge tube. Experiment isa cathode ray tube jenna. Cathode ray experiment jennee gabaabsinee haasofne. Finally electron charge maalii qabaachuu ishee lafa nuu kaa'e jechuudha. Negative qabdi jennee haasofne jechuudha. Namichi kun kana qofa miti kan inni discover godhe. In addition to electron discover, he discovered look charge to mass ratio. So Thomson gaafa ka'ugaa wantoota gurguddoo lamaan kana yaadachuudha jechuudha. Inni jalqabaa electron discover godhee inni lammaffaan immoo charge of electron to mass ratio discover nu lakkoofsan jechuudha. Electron charge to mass ratio or mass to charge ratio. So Thomson was able to calculate the ratio of the mass of electrons to charge. So by measuring the amount of deflection of cathode rays, a beam in electric and magnetic field, he attempted to calculate the charge of
here charge to mass ratio of electrons. So lakkoofsa lafa nu kaa'e. Charge to mass ratio or mass of electron to charge ratio lakkoofsa kalamaan lafa nu kaa'u yaaleera jechuudha. Here number in argate log charge to mass ratio log. Here mass to charge ratio minus 5.6 log this one. Minus 5 6.8 times 10 to the power minus 12 kilogram. Kun mass to charge ratio of electron. Charge to mass ratio mo fallasa. Charge to mass ratio of electron lakkoofsa kan argate jechuudha. Lakkoofsa kan argate. So Thomson dabalataan electron discover gochuu irratti charge to mass ratio nu argateera jechuudha. Charge to mass ratio lakkoofsaan argate sun immoo minus 1.76 times 10 to the power of 8 coulomb per grammeedha jechuudha. Per grammee nu argate namichi kuni kan jedhu jechuudha. However, still now namichi kun he could not obtain either mass or charge of electron separately. Namichi kun charge to mass ratio qofa argate malee maasiin electronii meeqa charge ishee meeqa kan jedhu he don't know. So Thomsoniin karaa lama yaadattanii gaa. Inni tokkoffaa electron discover godhee jenna. Very good. Inni lammaffaa immoo charge to mass ratio. Charge to mass ratio lakkoofsi ishee meeqa minus 1.76 times 10 to the power of 8 coulomb per gram nu argate jechuudha. Kan argate jenna. So kanatti aansee gamma yaadota gurguddoo lama kanaan irraati maas argachuu dandeenya. Maasii argachuu dandeenya. Mass of electron argachuu dandeenya. Eessa argannaa? Look, eessa argannaa? Charge of electronii jalqaba beekuu qabna. Lala. Charge of electronii discover ta'e. Charge of electron were discovered by a person who called Millikan. How? By oil drop experiment. Look, oil jira. Asii immoo small hole kan qabu asii jira lala. Pin hole jira. Then pin hole kun hundisaa electrically charged biraas jira. Meeshaan kun jira jechuudha. Then meeshaa kanarratti oil fideetu spray godha. Asirratti oil spray gaafa godhu oiliin kun asiin gabbuuti. Gaafa gabbuutu oiliin isheen jalqaba spray taate dhaqxee minus 1.6 times 10 to the power of minus 19 coulomb kan itti argitani. Droppii jalqabaarraa ishee kan arge. Droppii tokko gaafatti dabalu ammas minus 1.6 times 10 to the power of minus 19 coulomb ammas ilaala step kanaan. So wanti ittiin asirraa gabbuutu kun oil drop experiment irraa waan argee lakkoofsa waan dabaltu wayii arge. Lakkoofsi ittiin immoo constant droppii tokkorraa lakkoofsi ittiin constant dabalti jedhee arge. Then he established the charge on electron as look this one. So charge of electron minus 1.602 times 10 to the power of minus 19 coulomb argate jechuudha. So charge of electron inni discover godhe Robert Millikan. Experiment maal jedhama? Oil drop experiment. Lakkoofsi ittiin ishee meeqa jechuudha? Minus 1.602 times 10 to the power of minus 19 coulomb argate jechuudha. Then mass electron amma argachuu dandeenya. So erga charge qabaanne erga charge electron arganne taane maasii electron calculate gochuu dandeenya jechuudha. Because here charge to mass ratio lakkoofsa lafa nuuf kaa'eera Johnson jechuudha. This the same as minus 1.76 times 10 to the power of 8 coulomb per gram. But here charge of electron Millikan nu argateera minus 1.602 times 10 to the power of minus 19 coulomb. Sen kanarraa maasii ishee kan argachuu dandeenya. Because charge to mass ratio wal qixa ta'a minus 1.76 times 10 to the power of 8 erga jenne look charge ishee kana qabna. Charge isheen kun immoo madduu wal qixxadha ishee kan seen minus 1.602 times 10 to the power of minus 19 divided by mass of electron which is the same as minus 1.76 times 10 to the power of 8 ta'a. Sen kanarraa increase cross gaafa goon look mass of electron which is the same as minus 1.602 times 10 to the power of minus 19 divided by 1.7 minus 1.76 times 10 to the power of minus 8. So your that minus 19 kun minus 19 plus 8 manu kenna here minus element nu kenniti. Then gaafa divide goon dhumarratti lakkoofsa kan arganna jechuudha.
minus 28 yeroo ol baatu isheen kun positive ol baatutti digdamii torba taati isheen tuqaan kun asitti minus 28 giraamii arganna gara kiiloogiraamii ta'u jiru lakkoofsa kana arganna jechuudha. So mass of electronii maalidha by combination of Robert Millikan and Thomson walitti dabaluudhaan Thomson experiment that is charge to mass ratio walitti dabaluudhaan mass of electron argachuu. Robert Millikan and charge to mass ratio that is derived by Thomson walitti daballe maal argachuu dandeenya mass of electronii argachuu dandeenya jechuudha. So amma maatti agar fageenyaan discovery of electron baranne discovery electron itti dabalee immoo look discovery of electron eenyuti electron discover godhe jenne electron is discovered by one Thomson jen Thomson san cinatti immoo charge to mass ratio argateera jenne ittaansine charge of electron eenyu discover godhe Robert Millikan experiment maal jedhamuun oil drop experiment argate jenne haasofne jechuudha. But kunaasittaanu kanatti immoo discovery of nucleus haasofne. Look, discovery of nucleus. Look, discovery of nucleus. Who discovered the nucleus? By what experiment? By what experiment? So what is the conclusion? Amaga discovery nucleus eenyu discover godhe nucleus eenyu experiment maal jedhamudha result maali argate nucleus maali kan jedhu argan. So before that here nucleus discovery to laalin dura radioactivity maali kan jedhu beeku qabna because nucleus discover kan sentaatu radioactivity dhaan jechuudha. Radioactivity argata waan ta'eef. So radioactivity maal? What is radioactivity? Radioactivity is the spontaneous emission of particles from unstable nucleus. Spontaneous emission of particles, spontaneous emission of radiation from unstable nucleus is called radioactivity. Or radiation from unstable nucleus of a certain atom is called radioactivity. Is spontaneous emission of radiation, spontaneous emission of particle from unstable nucleus is called radioactivity. So what happens when radioactive substance like uranium, radium undergo emission? Amaga spontaneous emission of particle genera, spontaneous emission of radiation genera from what? From unstable nucleus. Stable nucleus. Amaga apil sammuu keessan keessa dhufu unstable jechuudha jechuudha. Unstable nucleus gaafa jennu nucleus dha kan jennu maali? Yeroo kam nucleus unstable ta'a? Amaga kun maaltu sammuu keessan keessa dhufu qaba? Nucleus maal of keessaa qaba? Protonii fi neutronii. Faayidaan neutronii nucleus keessatti maali? Protonota hedduu jiru waan ta'eef protoniin charge positive qaban kun akka isaan waliin dhiibneef neutroniin nu gargaara jechuudha. So to reduce the repulsion between protons in nucleus. So nucleus keessa gam protonii jira, neutronii jira. Amaga repulsioniin protoniin nucleus keessatti argamtu kan ittisu neutronii argataane hammi neutronii protonii walitti dhiyaachuu qabu. Hammi protonii keenya neutronii gaafa caalu repulsioniin neutronii caala argama. So repulsion of proton greater than amount of neutron gaafa ta'e unstability nucleus. Unstable taanaan immoo spontaneously particle emit godhu disintegrate qabu. Hincaccaba jechuudha nucleus hincaccaba jechuudha. So spontaneous emission of particle from unstable nucleus maal jedhama? Radioactivity. So radioactive substance emission gaafa gaggeessan maaltu ta'a? They releases 3 types of rays or particles. Yeroo emit kan particle sadii nuke. Lala nucleus keenya unstable dha jenne unstable nucleus kun gaafa radioactively wartaan emit tan particle sadii gaddu. Inni jalqabaan alpha alpha particle beta sadaffaratti gama. Alpha particle emission jira, beta particle emission jira, gamma particle emission jira. That nucleus keenya radioactive nucleus ta'uu qaba. Radioactive nucleus jechuun nucleus which is unstable. Unstable jechuun immoo amount protonii keenya neutronii keenyaatu unbalanced.
Yeroo kana repulsiniin nucleus keessa jiru amma isa kanaa ol gaafa ta'u nucleusiin keenyaan instabil taanaan immoo disintegrate taanaan immoo paartikiloota gadhiisa. Paartikiloonni inni gadhiisu inni guddaa faantaabil taanee alfaa, ittaanee beettaa, ittaanee gaamaa reedha. Alfaan kun maali? Beettaan kun maali? Gaamaan hoo maali? Lessi tokko tokkoodhaaf. Alfaa paartikiliin maalirraa dhufte jechuun from unstable nucleus. From unstable nucleus. Unstable nucleus gaafa unstable ta'u disintegrate ta'a alfaa nu kenna jedha. So alfaan kun nucleus irraa kan dhuftedha. Nucleus maali? Unstable. So charge maalii qabdire? Alpha particle is a positively charged particle. And alpha particle represented by Greek letter which is alpha or which is the same as lokarabra alpha jechuun helium 2 plus air4 2 jennee waamuu dandeenya jechuudha. So sometimes maal jedhamte beekamte it is helium nucleus jennee waamna. It contains helium nucleus which is here helium nucleus ta'ee prootonii lamaa fi maasii 4 kan qabu yookiin immoo prootonii 2 niwutiroonii 2 maasiin keenya immoo 4 kan ta'e jechuudha. Eenyu ilaala alpha particle. So alpha particle alphaatiin bakka buusuu dandeenya yookiis immoo kanaanis bakka bu'uu dandeessi jechuudha. So this means that they have charge of positive to ion and the mass of 4. Amma gaa alphaan charge maalii qabaachuun agarsiisa? Alphaan charge positive qaba. So amma gaa kun sammuu keessan keessa dhufu gaa alfaan kun unstable nucleus irraati baati jedhu. Unstable nucleus irra gaafa baatu dhiibbaa maalii nucleus isaas ture irra geessi. Sabab when this alpha particle emitted from the originally unstable nucleus, it decreases atomic number by 2. Atomic number in nucleus dura ture lamaan hir'isa and it decreases mass atomic mass by 4. Alphaan gaafa nucleus irraati baatu alphaan maasii 4 prootonii yookaan atomic number immoo lamaan hir'isa jechuudha. Argitanii fakkeenyaaf jalqabaa ateemiin keenya yuuraaniyeemii kana ture. Maasiin isaa 238 dha. Atomic number isaa immoo 92 dha. So unstable nucleus kanarraati alfaatu baafne. Alfaan meeqaan hir'isa jechuudha? Atomic number lamaan hir'isa. Maasii immoo meeqaan? 4. So maasii kanarraa meeqaan hir'ata jechuudha? 4 gaafa hir'atu meeqata? 234. Atomic number lamaan gaafa hir'atu 90. Argitanii alfaan irraa ba'a jechuudha. So alpha particle gaafa nucleus irraa inni taatu maasii 4 hir'isti. Atomic number immoo meeqaan hir'isti jechuudha? 2 hir'isti jechuudha. Beetaan immoo negatively charged particle. Negatively. So beta kan nuu kennu nucleus keessa neutroni. Beta originated from nucleus. It is ejected from nucleus. And relatively, when you compare beta with alpha, beta is more energetic than alpha. And sometimes it's called beta particle. So beta particle represented by Greek letter beta jechuu dandeenya. Here beta or sometimes here beta jechuun zero charge, zero mass negative 1 immoo qabda jechuudha. Zero charge negative 1. Zero charge negative 1. So this beta particle is very fast and very light. Fast and have medium penetrating power. Amma wantoota akkasii nagnee alfaatti gadhiifnee beetaatti gadhiifnee gaamaatti gadhiifnee yoo ilaallu penetrating power ishee kana keessa darbuun power ishee kan alfaan caalti. And they is stopped by a sheet of aluminum plastic. Amma waraqaas keenya beetaatti gadhiifne beetaan keessa darbu garuu aluminiyamiidhaan ittisuu dandeenya jechuudha. Alfaan kun beetaan kun akka hin dabarre aluminiyamiin ittisuu dandeenya. So beetaan gaafa nucleus irraa ba'u unstable nucleus irraati beetaan gaafa baatu dhiibbaa maalii qabdi? Remove gaafa godhu dhiibbaa maalii qabdi? So beta emission increases atomic number by 1. Argitanii atomic number by 1 without affecting mass and has one less neutron but one extra proton. So ilaaltan lalagamma beetaaniin
Maasii kanarratti dhiibbaan qabu. Because maasiin ishee zeeroodha laala beektaa. Maasii kanarra dhiibbaan qabu. Garuu atoomiin nambarii kan tokkoon igaati. Because niwutiroon irraa maddiiti. Niwutirooniin niwutiraaliidha. Niwutiroon irraa kanaaf addiitu dhattee atoomiin nambariitti dabalamti. Chaarjittiin jechuudha. Atoomiin nambariitti gaafa dabalamtu laala maasiin keenya sadii tokkoon dabala. 82 ture pilaas tokko dabalatee 83 ta'e. Maasii irratti garuu jijjiiraman ta'e. Kanaafuu beektaan gaafa irraa baatu it increases atomic number by 1 but maasii irratti immoo dhiibbaan qabu. Niwutiroonii irratti 214 minus 83 tu jennee ilaala meeqaan qabu tokkoon saddeetu irra argitanii asii tokko waan dabalatee niwutiroon immoo tokkoon hir'iste jechuudha. It decreases neutron by 1. So beta increases increases atomic number by 1 and decreases number of neutron by 1 and mass has no effect on mass jenna jechuudha. So beektaan gaafa irraa ba'u maas irratti dhiibbaan qabu atomic numberii hin dabala neutron immoo tokkoon gabbuusa jenna jechuudha. Gaamaan kunoo gaamaa ree inni kun immoo akka alfaa akka beektaa chaarjiin qabu zeeroodha jechuudha. Chaarji leessidha. So gamma rays are highly energetic radiation. Amma alpha particle jenne. Alpha particle ida, beta particle ida, kun garuu radiation ida. It is a ray. Low ray ida jechuudha. Emitted during radioactive decay. This gamma rays are highly energetic radiation emitted during radioactive decay. And it is gamma ray represented by here gamma. So relatively gamma ray gafa X-ray reyoota kan bira dhugoon mala this gamma rays highly energetic than X-ray. Amma energetic ta'uusaa maaliin beektu laala alpha jira, beta jira, gamma jira. So wal fakkaataa sadii fudhannee ilaalla looko. Asii peperii keenye, asii almuuneemii keenye, asii liidii keenye. Sababoon alpha gaafatti gadhiifnu alphaan kun waraqaa kana rukkutee darbuu dadhabe. Argitanii waraqaa kanatu darbee asiin dhumne asuma dhaabbate. Kaa jechuun enerjiin alfaa irratti gadhiifamtu alfaa less energetic. Silaa kana penetrate godhee keessa darbee jechuudha. So relatively alpha beta gamma less energetic. But beta is more energetic than alpha. And gamma is more energetic than beta. So laaltan beetaan waraqaa keessa darbee garuu almuuneemitti jechuudha. So beetaa ta'uusaa bartan taanaan radiation jechuun beetaa ta'uusaa barraan almuuneem fooliidhaan ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Gaama yoo ta'e garuu waraqaan hin ittisu because it is highly energetic. Almuuneem hin addeessu. So maal fayyadamnalee liidii fayyadamna jechuudha. Liidii fayyadamne kun maal agarsiisa enerjiidhaan gaama greater than beta greater than alpha jenne. Alpha jenne energeetiin akkanaatti keenya jechuudha. So kun maalidha gamma radioactivity haasa'aa jira. Radioactivity because we are talking about discovery of nucleus. Discovery nucleus haasa'uu deemna waan ta'eef jechuudha. Discovery of nucleus haasa'uun dura radioactivity because radioactivity nuclear reaction duukaa walitti hidhata. Nuclear reaction nucleus jechuudha. Unstable nucleus jira. Unstable nucleus kun gaafa disturb ta'u hammi protonii fi neutronii wal madaaluu dadhaban disintegrate. Spontaneously disintegrate. Disintegrate gaafa ta'u immoo alphaan gadhiisaa, beetaan gadhiisaa, gaamaan gadhiisa jechuudha. Gaamaan gadhiisa. Then radioactivity kan erga beekne amma gaa discovery nucleus haa ilaallu. Discovery of nucleus. Who discovered the nucleus? Akkamitti discover ta'e? Experimentii maali? Kan jedhu gabaabsinee ilaalla. So nucleus is discovered by a person who called Ernest Rutherford. How? By using gold foil experiment or alpha rays scattering experiment. Look, gold foil experiment or alpha rays scattering experiment. So namichi kun gold foil fudhate. Look lala. Gold foil fudhate. Look, this is a gold foil. Gold foil kanatti immoo alpha bombardee godhe. This is alpha particle. Alpha particle source irraati gara gold foil itti gaafa gadhiisu taate guguddaa taa'e ilaala jechuudha. He shot look
highly energy beam of alpha particle into gold foil. So alpha particle source irraati look source irraa gara gold foil itti dhukaase jechuudha namichi. Gaafa dhukaasu taateewwan gurguddoo sadii arge. Alpha particle tokko utuun dabiin keessa darbe jechuudha without deflection. Look, most of alpha particle passed without deflection. Some of alpha particle deflected with a small angle, and some of alpha particle deflected with large angle. So kanarraa ka'e maalidha isheen tun dabiin keessa dabarte kun gaafa sammuu isaattu isheen kun maaliif xiqqoo dabde kun immoo maaf duuba deeme kan jedhu umarratti yaada isaa godhate jechuudha. So result and the conclusions of the report. Most of alpha particle passes through gold foil and deflected. Look, most of alpha particle passes without deflection. Look, deflected in the past that deflecting time, deflecting time, deflected. To deflect in past time. Maal jedhee godhate maaliif to deflected in darbanii. Anjadu indication lafa kaa'e jechuudha. Look, indication. Maal jedhee maaliif alpha particle kun to deflect in darban. Then he says that most of the space in atom is impeded. Alpha particle asii dhufee gold foil dhukaasne utuu waan tokko dabiin keessa darbee maal kan jedhu godhame jechuudha. Atomiin space impeded ta'e of keessaa qaba. Most of the atom spaces are impeded. In lammaffaan alpha particles are deflected by only small angle. Lala, small angle and deflected and look with a small angle. With a small angle, with a small angle. Kun maal agarsiisa jedhe namichi kuni kun maal agarsiisa? The presence of heavy positively environment as a center of attention. Look, amma isheen kun without deflection darbee alpha jalqaba yeroo baranne charge maal qaba jenna positive qaba. Gara kanatti gaafa gadhiifnu as ga'ee centerii kanarra gaafa ga'u akkas irraa goree darbe. Gara kanatti goree darbe. Wanti as kana jirtu waan dhiibde wayii jirti jechuudha. Waan asii dhufe kan gara kanatti kan dhiibde. So wanti wal fakkaatu immoo wal dhiibaa jenna. So kan itti gadhiifne alfaan poozitiivaadha. Isheen akkas gorte kunis ilaala. Gara kanatti gorumsa maal agarsiisa poozitiivni asii gadhiifne kun wanta as keessa jirtu kun chaarjiin maalii ta'u poozitiiva ta'uu isheen agarsiisa jechuudha. Heavy look maal jedhee maaliif small angle deflect an jedhee the presence of heavy positive environment as a center of attention. Lala. Centerii atemii keessa positive kan ta'e positive alpha irraa dhufe gara bakkeetti kan dhiibee wayii jira jedhe. Isa gabbaan only few particle only few lala only few argitanii baay'een isaan darbanii utuun dabiin muraasni dabee kaan gara duuba deebite. Baay'ee xiqqoo kan taate duuba deebite. Isheen xiqqoo kun maaf duuba deebitee jedhe. Dhaqee as ga'ee wayitti bu'ee deebi'eera wanta darbuu dhawwate jira jechuudha asii. Isa asii dhufe kana dhaqee itti bu'ee akkam dabarre kan godhe jira. So sanarraa ka'e maal jedhe only few particle to one in about a million were either deflected by very large angle or deflected back to the source jedhe. Kanarraa maal jedhe this indicates space occupied by heavy positive center. That is nucleus must be very small jedhe. So wanti xiqqoo taate bakka asii qabattee jirti. Wanti heavy positively charged dha. Oofte duuba deebiste. Isheen heavy positive charge summa maal jedhe mokkaashee nucleus jedhe jechuudha. So nucleus is the small but massive positive charge center of the part of an atom. So maaliif nucleus massive jedhe? Nucleus massive dha jenne. Massive positive charge jenne. Because nucleus keessa maalitti argama? Positive kan jenneef nucleus keessa proton jira, neutron jira. Massive kan jenne immoo particle atomiin qabu sadii keessa electronii, protonii, neutronii keessa protoniif neutroniin nucleus keessatti argama. Protoniif neutroniin kun immoo maasiin isaanii dura electronii caalaa walitti hidhamanii gaafa nucleus keessatti argaman nucleus kana massive part of the atom jenna. So nucleus is a massive part positively charged as the center of the part of atom jenne conclude goona jechuudha. So therefore the nucleus discover godhe. Maalin jenne gold foil experiment jenne. Gold foil experiment discover godhe. Dhumarratti immoo positive charge ta'uu ishee center keessatti argamu ishee yaada isaanii goolabe jechuudha. So kutaa itti aanu isa dhumaa qabiyyee keenya guyyaa irraa kan ta'u discovery of neutron
neutron. Jalqaba irratti electron ilaalle, achi nucleus ilaalle, achi immoo neutron ilaalle jechuudha. Electron eenyu discover godhe achiitiyo nucleus sadaffaan neutron. So neutronin procedure ma nucleus ittiin discover ta'e jechuudha. Garuu namichi discover godhee fi experiment isaas duraarraadha. So neutron is discovered by a person who called Chadwick. How? By alpha scattering experiment to beryllium. Inni kun immoo berylliumit as jira, asii alphaatti dhukaase jechuudha. Akkuma sana alpha gaafa dhukaasu highly penetrating radiation ilaala ture. Highly penetrating radiation ilaala. Marratti wanta asiitti gadhiifamte kun highly penetrating radiation kun maal taati jedheetu tilmaama. Finally, strongly penetrating radiation is obtained from metal sources as jiru jechuudha. Since penetrate without deflection utuu makiin kan darbee wantichi utuu chargii qabaate gara bitaa mirgaatti godha. Highly penetrate utuu gabiin darbe. Then the conclude that this penetrating radiation consists of neutral particle that is called neutron. So asitti gaa key point wanta kana neutroni kan discover godhe Chadwick. Experiment is alpha scattering experiment with beryllium jechuudha. Beryllium inni kun nucleus irraa kan adda isa godhu jechuudha. So walumaa galagaa ammaatti kana somne protonii, neutronii, electronii, nucleus somneer. Nucleusin maasiif jenne centrii atomii keessatti argama jenne. Maal of keessaa qaba? Protonii fi neutronii of keessaa qaba. Protonii fi neutronii walitti hidhaman immoo maasii nuu kennu. Maasiin immoo nucleusii keessatti argama. Discover of electron ilaalle, neutronii ilaalle irra jechuudha. So jarri kun saabatoon paartikiliin kun sadan maaltu adda godha? Garaagarummaan isaanii maali? Kan jedhu gabaabsee compare goonee kan guyyaa irraatu mul'atu. So paartikilii jalqabaa fakkeenyaaf protonii fudhanne, protoniin actually maasii ishee tokko kan neutronii duukaa walitti dhiyaata. Most of the time mass of proton is approximately the same as mass of neutron. Look, massiin isaanii almost walitti dhiyaatu 1.67 to 1.674 walitti dhiyaata jechuudha. Nucleusii keessatti argamu massiin isaanii walitti dhiyaata. Relative massii isaanii irraa walitti dhiyaata. That actual massii isaa yoo fudhanne immoo actual charge yoo fudhanne neutronin charge maleessa. Charging qabu electron immoo calculate godhee lafa nuu kaa'eera. Charge milikaan jechuudha. Milikaan lafa nuu kaa'e which is the same as minus 1.602 times 10 to the power of -19 and the relative charge in some positive tokko. Gara electron tolumne garuu relatively mass ishee baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu nucleusin gaafa ilaal nucleusin kana keessatti protonii fi neutronii argama. Kanatti kan naannoftu yeroo hundumaa electronidha. Electroniin bakka bal'aa qabdi garuu maasii ishee baay'ee xiqqoodha. Maasii guddaa kan qaban relatively protonii fi neutronii jechuudha. So maasiin ishee baay'ee xiqqoodha. Relative atomic mass unity illee baay'ee xiqqoodha. Charge ishee immoo akkuma Robert Millikan calculate nu godhe -1.602 times 10 to the power of -19 oil drop experiment determine kan taate sana jechuudha. So relatively gaafa keenya relative charge ishee negative tokko jechuudha. So protoniin charge relatively positive 1, neutronin 0, electronin approximately -1 qaba jechuudha. This is a relative, but actually charge isaanii inni kun 0 dha, inni kun immoo lakkoofsaan amma kanaa qaba. Inni protoniin neutronin amma kanaa qaba jechuudha. So subatomic particles kun sadan gaafa walitti dhufan atomii ta'u jechuudha. So atomiin maal irraa compose ta'e jechuudha? Electronii, protonii fi neutronii. Totally kanaaf kan atoms are divisible jen because they have 3 parts. Electronii qaba, protonii qaba, neutronii qaba. These are the 3 fundamental particles of atom kan nuti jennu jechuudha. So walumaa gala guyyaa irraa kana gabaabsinee discovery that is experimental discovery that characterizes atom jenne ilala. Discovery of electron experimentally, discovery of nucleus experimentally, discovery of neutron experimentally. Isaan kun walitti dhufanii they characterizes atom.
ateem jenna. So walumaa galatti guyyaarraa guutummaatti kana kan baranne ta'ee kutaa ittaanu keessatti erga fakkeenyaa paartii sadaffaa make-up of the nucleus kan jedhu wal argina jechuudha. Amma deebinee wal agarrutti maatiin keenya hordofuu, subscribe gochuu, comment gochuu, yaada keessan nuuf kennuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.